Murtee Tiraamp hordofuudhaan Ameerikaan ifatti dhaabbata fayyaa addunyaa keessaa baatee kan jirtu. Egaa kabajamtoota hordoftoota maatii chaanaala madda walaaboo miidiyaa kun madda walaaboo miidiyaa irraa yeroo maragama keessaniin kan geenye oduudhaa jalqaba irratti hanga fotootuutiin isiniif eegalla. Chaanaala keenya subscribe like godhuu hin dagatina. Murtee Tiraamp hordofamee Ameerikaan ifatti dhaabbata fayyaa addunyaa keessaa baatee kan jirtu. UK, Raashiyaa fi USA'n marii nagaa Abu Dhabiitti wal gahuun isaanii dhagahame. Faransaay doonii bobaa Raashiyaa qabachuu beeksiftee kan jirtu. Oduulee kanneenii fi kanneen biraa kan harkaa qabnu hamma dhumaatti nu faana turaa chaanaala keenya subscribe like godhuu hin dagatina. Magaalaa Finfinneetti hojiiwwan qindoominaa hojjetaman hammataman yakkoota parsantaa 44 xiqqeessuu isaanii biiroon bulchiinsa nageenyaa fi tasgabbii magaalaa Finfinnee beeksisee kan jiru. Biirichi kilaastara kaabichaa seeraa fi akkasumas bulchiinsa gaarii waliin raawwiiwwan hojii ji'oottan jahan darbanii qoratee kan jiru. Kilaastarri kaabicha seeraa fi akkasumas bulchiinsa gaarii kun dhaabbilee 15 kan of keessatti hammate hoggaa ta'uu hundeeffamuu ta'uu isaatiis hoggantuun biiroo bulchiinsa nageenyaa fi tasgabbii magaalaa Finfinnee adde Liidiyaa Girmaa ji'oottan jahan darban keessatti hojiiwwan qindoominaa dhaabbilee kanneen hojjetaniin hammi yakkaa parsantaa 44 xiqqaachuu himanii kan jiran. Nageenya magaalaa Finfinnee daran waareessuuf itti fufsiisuuf tumsaa fi akkasumas xiyyeeffannoo addaa kan barbaachisu kan jedhan adde Liidiyaan saamicha konkolaataa fi dugduqqee raawwatamu hambisuuf kanneen lakkoofsa gabatee magaalaa Finfinnee hin qabne irratti tarkaanfii seeraa fudhachaa turuu isaanii eeranii kan jiran. Daldala seera qabeessa lafa qabsiisuu fi daldaltoota amanamoo gibira akka kafalan taasisuu fi hawaasni marii abbummaa hojiiwwan misoomaa akka kunuunsan taasisuudhaaf haqa qabeessummaa magaalaa mirkaneessuuf hojii gaarii hojjechanii akka turan eeranii kan jiran. Kana boodaas gaafiiwwan jiraattoota gama garagaraa kaaniif deebisaa kennuudhaaf kallattiin xiyyeeffannoo adda baasuudhaan humna raawwachiisummaa dhaabbilee kanneenii dabaluudhaaf xiyyeeffannoon ni hojjetamas jedhanii jiran. Waldhabdeewwan abbummaa TikTok olola dippiloomaasii fi teekinooloojii Ameerikaa fi Chaayinaa gidduutti taasifamaa ture furmaata argateeti jira. Waggootaniif waldhabdeewwan abbummaa TikTok irratti mariin irra kan ture Waashingtanii fi Beijing waliigaltee seena qabeessa appilikeeshinii abbummaa fi caasaa haaraa Ameerikaa keessatti akka itti fufu taasifamu irra gahuu isaanii ByteDance beeksiseeti jira. TikTok hojiiwwan Ameerikaa bulchuudhaaf dhaabbata waloo haaraa harki caalaan isaa investoroota Ameerikaa kan ta'e ijaaruu ifatti beeksiseeti jira. Waliigalteen haaraan kunis dhaabbatni haaraa fi akkasumas walaba ta'e TikTok USDS Joint Venture LLC jedhamu hundeeffameeti jira. Dhaabbanni kunis boordii daayirktara miseensota 7 kan qabu kan bulfame hoggaa ta'u caalaan isaa Ameerikaa akka tahanis eeramaa kan jiranidha. Tarkaanfiin kunis sababa abbummaa Chaayinaa appilikeeshinii USA keessatti ugguramerraa kan ka'e ta'uudhaas eerameeti jira. TikTok hojiiwwan Ameerikaa guutuu akka dhaabbata haaraa TikTok USDS jedhamu kanatti akka dabarsus eere kan jirudha. Dhaabbaticha keessattis dhibbantaa 80 tuqaat akka investoroota Ameerikaa hoggaa ta'u idila addunyaa ammoo dhibbantaa hafan akka ta'es eeramaati jira. Kunis qooda Chaayinaa ByteDance dhaabbata haaraa kana keessatti qabu gara dhibbantaa 19 akka hir'isus eere kan jirudha. Kunis daangaa abbummaa biyya alaa dhibbantaa 20 seera Ameerikaa keessatti akka kaa'ame baay'ee gad buusee akka jirus eere kan jirudha. Dhaabbileen gurguddoon sadii hojiiwwan TikTok Ameerikaa keessatti investoroota gurguddaa akka ta'an hoggaa eeru tokko isaanii ammoo qooda dhibbantaa 15 qabaachuudhaas eeranii jiran. Doonaald Tiraamp fi akkasumas gitinni isaa Chaayinaa Jiiping waliigalteewwan kana irratti simatanii akka jiranis eeranii kan jiranidha. Tiraamp ergaa akkaawuntiiwwan Tiwiitar isaanii irratti dabarsin TikTok baraaruun baay'ee na gammachiiseeti jira. Dhaabbanni kun amma harka investoroota gurguddoo Ameerikaa keessa galee jira jechuudhaanis dubbachaa kan jirudha. Pirezidaantiin Chaayinaa Xi Jinping waliigalteewwan kun raggaasisuu isaaniitis galateeffataniiti jiran. Murtee Tiraamp hordofuudhaan Ameerikaan ifatti dhaabbata fayyaa addunyaa keessaa ba'uun isii dhagahamee kan jiru. Ameerikaan akeekkachiisa waggaa tokkoon dura kan ta'e turte hordofuudhaan qaama dhaabbata biyyoota gamtoomanii UN keessaa akka baatu dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanom
hogganamu keessaa akka baatu beeksistee akka turte ni yaadatama. Pirezidaantiin Doonaald Tiraamp bara aangoo marsaa lammaffaa guyyaa jalqabaa murteewwan dabarsan keessaa tokko kan ta'e dhaabbata fayyaa addunyaa WHO keessaa akka bahanis dabarsee akka ture kan yaadatamudha. Murtee kana hordofuudhaanis alaabaan Ameerikaa waajjira muummee WHO Switzerland magaalaa Geneva keessatti argamu keessaa akka fuudhamtee jirtus Reuters gabaasee kan jiru. Akka ibsa waloo ministeera fayyaa fi akkasumas dhimmoota alaa Ameerikaa beeksiseen kanaan booda hariiroon biyyoota WHO waliin qabdu murtaa'aa akka ta'ee fi dhaabbaticha keessaa bahuu fi akkasumas dhimmoota bahinsaa irratti isa xumuraa ta'uudhaas eeranii kan jiranidha. Aangawaan ol aanaan mootummaa fayyaa Ameerikaa tokko dhaabbaticha keessatti karoora taajjabdummaa hirmaachuus ta'ee deebi'ee miseensa ta'uu hin qabu jechuudhaanis dubbatanii kan jiranidha. To'annoo dhukkubaa fi dhimmoota fayyaa hawaasaaf dursa kan nu ilaalchisuudhaan karaa dhaabbata idila addunyaa osoo hin taane kallattii biyyoota waliin hojjechuuf karoorfatanii kan jiranidha. Dhaabbanni lamaan Itiyoophiyaan Dr. Tedros Adhanomtiin durfamu biyya miseensota 190 kan qabdu Ameerikaa keessaa bahuun hojiiwwan fayyaa Ameerikaas ta'e addunyaa waliin hojjechuudhaafis kallattiin kan hojjetu ta'uudhaas eeranii kan jiranidha. Pirezidaantiin Ameerikaa bara bulchiinsa isaa jalqabaa WHO'n weerara COVID-19 ilaalchisuudhaan hanga irraa eegamu hin raawwanne jechuudhaanis dubbatanii kan jiranidha. Dhaabbaticha keessaa bahuudhaafis murtee dabarsanii kan turan ta'uun Joon Baayidaniin mo'amee booda hojiin san akka itti fuftes ni yaadatama. Ameerikaan WHO qofa keessaa bahuu osoo hin tahin dhiyeenya kana dhaabbilee qaama UNA keessaa kanneen ta'an kanneen keessaas murtee bahuu isaaniitis dabarsanii akka turan pirezidaantiin Ameerikaa beeksisee kan jiru. UNA hin beekne jechuudhaanis qeeqaa akka tures ni yaadatama. UK, Raashiyaa fi USA'n marii nagaa Abu Dhabiitti walii galaniiti kan jiranidha. Raashiyaan marii ergaa addaa Tiraamp waliin taasisaniin bu'a qabeessa jechuu hordofuudhaan UK, Raashiyaa fi USA'n marii nagaa Abu Dhabiitti wal arguu isaaniitti seeranii kan jiranidha. Kunis erga bara 2022 Raashiyaan waraana Yuukireen irratti labsitee booda mariin nagaa biyyoota lamaanii qaama sadaffaa dabalachuudhaan fuula miidiyaalee garaagaraa irratti dheeramaa akka tures ni yaadatama. Ajandaawwan marii isaanii irratti maal akka ta'uu fi maal akka dubbatanis kan eeran hoggaa ta'u odeeffannoo gahaa argamu baatus haa ta'u malee Vilaadimir Zelenskiin guyyoota lamaaf Abu Dhabii keessatti akka dabarsanis eeranii kan jiranidha. Marsaawwan ammaa kana keessatti hooggantoonni biyyoota sadeenii Tiraamp, Puutinii fi Zelenskiin kallattiidhaan kan wal argan jedhamee kan yaadamudha. Mariiwwan Abu Dhabii gaggeeffamu kana Ameerikaa, Yuukireen, Raashiyaa dabalatee biyyoonni garaagaraatis kan hirmaatu jedhamee kan yaadatamudha. Zelenskiin ammoo waa'ee lafa baha Yuukireen furmaata akka hin argannees rakkoowwan akka tahus ammaan dura eeraa turuun isaa ni yaadatama. Ergaawwan Mooskoo mariiwwan booda Abu Dhabiitti kan adeemu hoggaa ta'u Zelenskiin wabii nageenyaa Ameerikaan kennituuf irratti Tiraamp waliin waliigaluu isaaniitis waliigalteewwan garaagaraa waliif mallatteessuu fi Koongiresiin Ameerikaa fi akkasumas paarlaamaan UK duraatii waliinis odeeffannoo garaagaraa dubbataniiti jiran. Faransaay fi UK ammoo humna waraanaa ramaduudhaan nageenya lafichaa irratti to'achuu fi akkasumas kutaawwan garaagaraa keessatti socho'aa akka turanis eeraa kan jiranidha. Mariiwwan kanneen keessatti biyyoonni Awurooppaa dhiibbaawwan Puutiin irratti gaggeessaa jiraniin kunis rakkoowwan garaagaraa akka tahanii fi deeggartoonni addunyaa kanneen warra lixaa guututti UK akka tahanis Puutiin dubbachaa akka tures ni yaadatama. Haleellaa kanaanis Kiyevitti akka ibsametti yeroo qorri hamaan keessa ture keessatti haleelliiwwan ibiddaa fi akkasumas haleelliiwwan garaagaraa nurratti raawwateeti jira jechuudhaan dubbata. Ji'a darbe keessatti karoorri Ameerikaa waamicha dhaabuudhaaf baastee qabxiiwwan 20% 90 qophaa'uu isaaniitis eeranii akka turan ni yaadatama. Garuu ammoo dhimma baha Yuukireenii fi naannoo Doomaas Raashiyaa keessatti jiru adda jechuudhaanis eeranii kan jiran. Maddi waliigaltee dhabuu isaanii naannolee kanneen irrattis tahanii akka jiranis eeramaa kan jiru. Akka karoora qabxii 20 Ameerikaa Yuukireeniif naannoowwan Dooneeks ammoo kanneen Yuukireen to'atamee akka ture ni yaadatama. Loltoonni Raashiyaatis kiiloomeetira 40 baasuudhaafis giddugala diinagdee waraanaa irratti bilisa akka taatuufis Raashiyaan tattaaffii godhaa turte jechuudhaan dubbachaa kan jiranidha. Dhimmi kunis dhimmoota ijoo Ameerikaa akka ta'es eeramaa kan jiru. Dhimmi guddaan ammoo gara biraatiin ammoo Zelenskiin kan dubbachaa jiru ammoo giddugalli gabbisa niwukilaraa Raashiyaa keessatti bara 2022 hojjetamaa jiraachuuf kunis Yuukireen dhahuudhaaf akka ta'es
kunis eeraa kan jirudha. Zeleniskiin marii Abu Dhabiitti gaggeeffamu kana irratti qooda fudhattoota ol aanaa irratti kan falmatu ta'uudhaas eeraa kan jiranidha. Faransaay doonii boba'aa Raashiyaa qabachuu isiitis eertee kan jirtu. Faransaay dooniiwwan boba'aa Raashiyaa qoqqobbii irra kaayame cabsuun bira darbaa turte galaana Meeditiraaniyaa irratti qabuu isii beeksistee kan jirtu. Pirezidaantiin Faransaay Emmanuel Macron akka dubbatanitti dooniin Ziguorshing jedhamtu boba'aa feetee alaabaawwan sobaatiin socho'aa akka turte qoqqobbii sadarkaa idara addunyaatiin irra kahame kan cabsite jechuudhaan eeraa kan jiru. Humni galaana Faransaay michoota waraana isaanii United Kingdom waliin ta'uudhaan osoo dooniiwwan kunneen Ispeenii fi Morokkoo gidduutti taasifamaa turte to'annoo jala oolfamuu isiitis eertee kan jirtu. Imbaasiiwwan Raashiyaa Paaris jiru dooniiwwan to'annoo jala oolfamte kun odeeffannoo akka isa gaheetti kan beeksisee ta'uudhaas eeranii kan jiranidha. Dooniiwwan boba'aa fe'ame kunis moggaasa isaa Shadow Flight kan jedhamu kan kennameef hoggaa ta'u qoqqobbiiwwan biyyoota lixa Raashiyaa irra kaayame kan mulqitee fi sochiiwwan kanneen taasisaa turuudhaas eeranii kan jiranidha. Dooniiwwan kunneenis abboowwan osoo ifatti hin beekamin boba'aa fuutee bobba'aa turuu isiitis eeraa kan jiranidha. Dooniin Ziguorshing jedhamtu kunis kaaba Raashiyaa keessatti osoo socho'aa jirtu kan qabamte hoggaa ta'u dooniin kunneenis alaabaa Morokkoo akka qabdu Faransaay beeksistee kan jirtu. Macron fuula X isaanii irratti akka qoodeen qoqqobbiiwwan hojii kanneen irratti gama hojiitti hiikuudhaaf tarkaanfii addaa seera idila addunyaa kan cabsite jechuudhaan dubbachaa kan jiranidha. Dooniin kunis waraana Yuukireen irraa banamee deeggaruudhaaf sochiiwwan garaagaraa taasifamaa turuus eeraa kan turanidha. Ministeerri ittisaa John Eel akka jedhanitti humni galaana UK dooniiwwan kanneen hordofuudhaan to'annoo isaanii jala oolchuus eeree kan jiru. Michoota keenyaa waliin taanee dooniiwwan waraana seeraan ala Puutiin Yuukireen keessatti gaggeessaa jiru kana qabnee jirra jechuudhaan dubbatee kan jiru. UK'n dooniiwwan 544 Raashiyaa jalatti bulan qoqqobbiiwwan irra kaahanii akka turanis eeranii kan jiran. Pirezidaantii UK Vladimir Zeleniskii tarkaanfii fudhatame kana dinqisiifatanii akka turanis ni yaadatama. Boba'aan Raashiyaa waraanichaaf galteewwan akka hin taaneef tarkaanfii garaagaraa fudhachaa jiraachuu fi akkasumas dooniiwwan kunneenis qabamuu isaanii fi boba'aan fe'amee osoo gurguramuudhaaf haqa malee deemaa jiru qabamuu isaaniitis fuula X isaanii irratti qoodanii jiran. Egaa kabajamtoota hordoftoota chaanala keenyaa kanneen chaanala keenya hordoftan maatii chaanala keenyaa kanneen hin ta'in maatii chaanala keenyaa ta'a chaanala keenya subscribe godha. Guyyatti oduulee haaraa gama keessaniin kan geenyu akkasumas odeeffannoo fi sagantaalee garaagaraa gama keessaniin kan geenyu chaanala keenya subscribe follow like godhuu hin dagatinaa.